hojiin ashaaraa magariisaa hidda dhiigaa hojii qonnaati. Hojiin qabeenya uumaa hidda dhiigaa hojii qonnaati. Dhaloonni irra jiru kun uumama eeguu qofa doon ta'in, kunuunsoo qofa doon ta'in, irraa fayyadamee dhalootatti aanuuf dabarsuufis dirqama waan qabuuf naannoon keenya waggoottan 6 darban keessatti biqilaa biliyoona 23.6 dhaabuudhaan latinsi giddu galeessaan 84.5 ta'uun waggoottan 6 darban keessatti dhalootatti aanuuf qofa doon ta'in dhaloonni irra jiru kun seenaa hojjechaa jira. Hojiiwwan hojjetaman keessatti hawaasni keenya tokkoffaa irratti hojiiwwan kun yeroo bonaa hojiin eegumsa biyyoo bishaanii ganna kenna tajaajila lammummaatiin hawaasni miliyoona 14tti tilmaamamu waggaa waggaan bahee ashaaraa isaa kaa'aa jira. Ashaaraa kaa'ame kanaan oomishaaf oomishtummaan kabeeladaa, kabunaa, kamuduraaf kamidhaanii dabaluunsaa faayidaa hojii kanaa keessaa isa ijoo fi hangafaati. Inni lammaffaan uwwisni bosonaa naannoo keenyaa waggaa 6 dura 17 irra ture, bara kana 29tti guddateera. Inni sadaffaan godaansi baadiyyaa karaa magaalaatti jiru hirrachuu, afuraffaa irratti carraan hojii dargaggootaa gaarreen Oromiyaa keessatti misoomaa jiran kun bifa dargaggeessa soldaadhaan gurmaa'ee irraa fayyadamuu danda'uun hojiiwwan babal'aa hojjechaa turreera. Bara kanas waggaa 7ffaadhaaf dhaabuun bayyanachuu mootoo jedhuun yookaan dhaadannoo jedhuun hojiiwwan bona kana eegumsa biyyoo bishaanii sulula hektaara miliyoona 3.3 ta'u irratti hojiiwwan eegumsa biyyoo bishaanii haala qabatamaa godinaalee keenyaan hojjechaa turreera. Bara 2017 biqilaa biliyoona 5.5 qopheessuudhaaf karoorsinee biqilaan biliyoona 5.3 dhibbeentaan 11tti kan tilmaamamu nyaata namaaf kan oolu yeroo ta'u biqilaa kana keessaa biqilaan biliyoona 4.95 ta'u guyyaa irraa kaasee guutuu Oromiyaa irratti dhaabbiin kun labsameera. Dhaabuudhaan bayyanachuu deennee akka naannoo keenyaatti godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Wanciitti bakka kabajamoon sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa jiranitti yeroo labsamu labsiin kun labsii seena qabeessa ta'ee hawaasni irree gamtoomeen har'a bahee kun hojii misoomaa waloo ta'ee fi dhalootatti aanuuf darbu irratti yeroo tafe keessattuu baatii adoolessaa guutuu fi waxabajjii yeroo hafe kana keessatti baanee ashaaraa keenya akka kaawwannuu fi calqabbiin guutuu Oromiyaa irratti keessattuu haalli qilleensaaf akka eeyyametti calqabame kun cimee itti fufee hojiin kun ogummaadhaan deeggaramee kutaan hawaasaa hundi ashaaraa isaa akka kaa'uuf dhaamsa guddaa siniif dabarsuun barbaada. Bakka Tulluu Sonqollee jedhamu kanarratti bakka baay'ee qullaa turee fi lafa ol ka'aa turedha. Amma kun uwwifamee bifa kanaan magariisa ta'ee biyya magariituu badhaatu arguudhaaf kallattii paartii keenyaa fi mootummaan qabatee milkeessuuf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Dhaabuun baay'ee nama gammachiisa. Biqiltuu tokko jechuun lubbuu tokko jechuu waan ta'eef dhaloota egereetii fi immoo lafti gammoojjummaa ta'ee qilleensi akka hin faalamne kan qilleensa to'atu kan biyyoo to'atu waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa. Itti gammadeen dhaabaa jira. Kaleessa tulluu kana waan tokko hin seenu adda addoof akka jiraayu bineensa jiraayu bineensoti asirraa wanti hin jiran jiruuyu. Idda irraa manni bahee immoo fixee tulluun qullaattaa fi bineensi baqate. Baanee gaattiraa fi zaafii dhaabne. Ani mataa koo daa'ima baadheen bahee dhaabe. Gaaf sana sayyaana godhatee deebiit irraa dhume. Har'a immoo biqiltuun kun nu dhufuun tulluun magariisa nu uffachuun na gammachiisan humna qabaadhaan baane. Nama gammadee tan tulluu kana zanaan tureeyyuu na qullaa dhaabatu. Biqiltuun dhaabuun wanti faayidaan qilleensa addaa isin fidaa itti xaqqamamuudhaafis immoo dhalataa keenyaafis qabeenya keenya boruutii jenneet kanaaf sirreeffataara. Biqiltuu har'a dhaabne kana ji'a 3-4 booda immoo roobni kun irraa goga waan ta'eef yeroo roobni kun irraa gogutti itti deebisnee bishaan obaasuudhaaf waadaa galleet akka ganda keenyaatti uummata hirmaannaa uummata baay'ee qabannee dhufne. Uummanni kun nufaana deebi'ee biqiltuu kana bishaan obaasannee waadaan darbees randa kasiibii kan jedhamu irra dhaabne ammayyuu inni kan nama gammachiisuu fi kan itti bu'aan ta'ee jira. Kanaaf baay'ee nama gammachiisa. Dhaloonni kana beekee kunuunsuu dhaabuun wanti dhaaban nama dhaaba akkuma jedhametti kana beekee dhaabuu qabas kunuunsuu qabas.